Ashamarka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gungumii karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gungumii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gunguma, walitti maal gunguma, akka biyya keenyaatti maaltu gungumama wali kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan turu Allalisaa Dhabaati. Maarree isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kootti waliin turaan immoo affeerraa kooti. Egaa qophii gungumii kana keessatti taatee biyya keenya keessatti qaamota garaagaraatiin karaa qaamota mootummaas ta'e karaa qaamota garaagaraatiin dhiibbaa uummata keenya irra gahu dargaggoota manguddoota akkasumas immoo harmoolii keenya irratti gahu qabadheen bakka tokkotti qophii gungumiitiin karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaadha. Maarree isinis miidiyaa kana like subscribe gochuun dagatina yaadaaf qiiqa qabdan komentii jalatti barreessuu ni dandeessu. Egaa gungumii koodhaa yookaan qabxii koo tokkoffaan guyyaa har'aa keessumaa gamarii gama muummee ministeera Itoophiyaa akkasumas immoo Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dabalatee jeneraalota bakkeewwan garaagaraa wajjin guyyaa har'aa mari'atanii turuun ni yaadatama. Akkasumas immoo guyyaa kaleessaa godina wallagga bahaa keessatti dargaggoota sadii bakka tokkotti jimalan kan ajjeese waraanni mootummaa fi hiriira mormii guyyaa har'aa Tigraay keessatti gaggeeffamee qabadheen bakka tokkotti isiniif dhiyaadha. Na waliin Egaa muummee ministeera Itoophiyaa akkasumas Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dabalatee jeneraala Afrikaa Ameerikaatti kan argamu jeneraala Maayikel wajjirraan guyyaa har'aa mari'atanii jiru jechuudha. Mariin kun keessumaa Ameerikaa fi Itoophiyaa waggoota 100 oliif waliigaltee keessa kan turan akkasumas immoo gara fuuldaatti waliin hojjechuu akka qabaniif guyyaa har'aa marii tokko gaggeessanii jiru. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa akkasumas immoo muummee ministeera Itoophiyaa dabalatee jechuudha. Keessumaa waa'ee nageenya Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa taasifamaa jiruu fi akkasumas immoo gara fuuldaatti illee maal hojjechuu waliin akka qaban yeroo ammaa guyyaa har'aa marii isaanii kana keessatti taasisanii jiru jechuudha. Marii jeneraala Maayikel wajjin guyyaa har'aa taasifamu keessumaa pirezidaantii yeroo ammaa US bulchaa kan jiru Doonaald Tiraamp yeroo inni biyyoota garaagaraa qoqqobbii jala gashuuf yeroo inni yaadaa jirutti guyyaa har'aa jeneraalli kun warreen muummee ministeera Itoophiyaa akkasumas immoo hoogganaa jeneraalaa kan ta'e Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa wajjiraan guyyaa har'aa dubbataniiti yookaan mari'ataniiti jiru jechuudha. Keessumaa waliigalteen guyyaa har'aa taasifame keessumaa bakkeewwan garaagaraa keessatti Itoophiyaa keessatti waraanni gaggeeffamaa jiruuf akkasumas immoo bakkeewwan garaagaraatti nageenyi dhabamaa jiraachuun argamaati jira jechuudha. Gama naannoo Oromiyaa, gama naannoo Amaaraa fi akkasumas immoo gama Tigraayiin bakkeewwan garaagaraatti walitti bu'iinsi tokko qaamota garaagaraa wajjirraan amma hanga ammaatti furmaata argachuu hin dandeenye. Kana irratti illee mari'atanii akka jiranii fi diinagdee dabalatee akkasumas immoo gara fuuldaatti waliin hojjechuu akka qabanii fi gara fuuldaatti waliin maal akka hojjechuu qaban illee guyyaa har'aa mari'ataniitu jiru jechuudha. Keessumaa irra caalaa nageenya Itoophiyaa keessa ammas yaaddoo akkatti ta'e guyyaa har'aa illee dubbataniitu jiru jechuudha. Marii kana keessatti gama sooshaal miidiyaa isaaniitiin jechuudha. Kanaaf Maayikel guyyaa har'aa bakkeewwan garaagaraatti keessumaa sababii nageenyaatiin Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa wajjin illee mari'atanii akka jiranii fi gara fuuldaatti immoo akkamitti nageenyi bu'uu akka danda'u Itoophiyaa keessatti illee irratti mari'atanii akka jiran dubbatamaati jira jechuudha guyyaa har'aa. Kanaaf rakkoon keessumaa gama Itoophiyaatiin bakkeewwan garaagaraatti mudachaa jiru ammas furmaata argachuu dhiisuun isaa immoo Ameerikaallee akka yaaddessee jiruu fi jeneraalli kunillee guyyaa har'aa dubbateeti jira jechuudha. Kanaaf furmaanni keessumaa wal amantaa dhabuun nageenya akka bu'uuf qaamota wal waraanaa wajjiraan gidduu isaaniitti qaama sadaffaa dabalatee illee wal amantaa dhabaa turuun isaanii ni yaadatama hanga guyyaa ammaatti. Kun hundillee akka isa yaaddessee fi waliigalteen waggoota 100 ol yookaan immoo jaalalaan waggaa 100 ol waliin hojjechaa turuun ni yaadatama Ameerikaa fi Itoophiyaan jechuudha. Ibsa isaanii guyyaa har'aa kana keessatti kun hundi akka itti fufuuf guyyaa har'aallee marii kana keessatti dubbatanii jiru jechuudha. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa akkasumas muummee ministeera Itoophiyaa fi marii isaanii kana keessatti immoo Miikaa'el argameeti jira jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti dhuguma Itoophiyaa keessatti nagaan bu'ee jaalalli gidduu isaaniitti immoo akkasumas immoo qaamota wal waraanaa wajjirraa wal amantaan bu'ee oguma biyya keenya keessatti nageenyi bu'ee immoo dhuguma jeneraala kana amansiisaa kan jedhu hunduma keenyayyuu wal nama gaafachiisuunsaa waan hafu hin fakkaatu. Kanaaf qaamota garaagaraa gidduutti wanti har'aa keessumaa hooggantoota federaalaa dabalatee akkasumas immoo qaamota keessummoota dabalateedha jechuudha. Guyyaa har'aa kan inni mariin kun gaggeeffame jechuudha. Gara fuulduraatti waliin maal hojjechuu akka qabanii fi waa'ee nageenya irratti xiyyeeffatanii kan isaan mari'atan kun furmaata argataa kan jedhu walumaan kan laalutaa jechuudha. Qabxii gosa nattaanutti yeroo darbu godina wallagga bahaa keessatti guyyaa kaleessaa bakka tokkotti jimalaan dargaggoota sadii waraanni mootummaa yookaan raayyaan ittisa biyyaa ajjeeseetti jira jechuudha. Kun hundi bakka tokkotti yeroo isaan rukutanii ajjeesan akkasumas namoota nagadanii akkasumas namoota suuqabanii fi akkasumas namoota jireenya dhuunfaa isaanii gaggeeffatan bakkeewwan garaagaraatti xiyyeeffatanii manguddoota dabalatee illee yeroo isaan ajjeesaa jiran mul'achaati jira jechuudha. Kun sababii waraana adda bilisummaa Oromoodha yookaan itti shakkamanii akka ta'e dubbatamaati jira jechuudha dargaggoonni kun. Kanaaf rakkoon ammas keessumaa xiyyeeffatamee dargaggoota irratti amma hojjechaa jiramu kuni waraanni mootummaa immoo jibbinsa uummata Oromoo irraa qabu ammas daangaa dhabaati jira jechuudha. Kanaaf guyyaa kaleessaa manaa baasanii yeroo isaan dargaggoota sadii nama jireenya dhuunfaasaa jiraatuuf akkasumas immoo nama dafqee jireenya mataasaa gaggeeffatu yeroo isaan kaleessa keessumaa namoonni kuni
mana jireenyaa yookaan immoo bakka dhuunfaa isaaniitti qabamanidha jechuudha. Kan isaan rashanamanii dargaggoonni kuni kanaaf waraana keessatti qabamanii otoo hin taane shakkii akkasuma waraana adda bilisummaa Oromoo jira walitti dhufeenya qabdu jedhanii yeroo isaan nama jireenya dhuunfaa nama nagadatee jiraatuu fi akkasumas dargaggoonni kun tokko nama suuqii qabu akkasumas tokko nama beelada nagaduu fi akkasumas immoo nama tokko immoo qotee bulaallee akka ta'e argamaatee jira jechuudha. Kanaaf rakkinni kun ammas daran hammaatee ture jechuudha. Keessumaa immoo Wallagga keessatti bakkeewwan garaagaraa kunoota arfan Wallagga keessatti bakkeewwan garaagaraatti ammas dararaan kun haalaan cimeeti jira jechuudha. Dararri waggoota jaatii xiyyeeffatamee keessumaa godinaalee Wallagga arfan keessatti taasifamaa jiru hamma gabaatti baasanii diroon irratti buusu hamma qabeenya isaanii gubuu hamma midhaan qabanillee ibiddatti qabsiisuun kun waggoota jaatii asitti daran hammaatee akka jiruu fi keessumaa yeroo darbe godina Wallagga bahaa keessatti yeroo san dargaggeessa ajjeesanii boodallee manguddoon ammoo umurii waggaa 80 yeroo san manaa baasanii ajjeesan argamaati ture jechuudha. Yeroo darbe ammas kunoo xiyyeeffatee torban dura keessa yeroo isaan qotee bultoota bakkeewwan garaagaraa keessumaa namootaan umuriin isaanii deeme ajjeesaa turan ni mul'ata. Guyyaa galee isaan bakka tokkotti dargaggoota 3 yeroo isaan rashananii argameeti jira. Kun immoo sababii waraana adda bilisummaa Oromoo yookaan sababa godhatanii yeroo isaan dargaggeessa gada manaa gadi baasanii ajjeesan argameeti jira jechuudha. Kan hunda kan hojjete waraanuma mootummaa yookaan immoo kanuma amma aangoorra jiru jechuudha. Kanaaf namoonni keessumaa Wallagga keessatti waggoota jaatasitti lubbuun namoota darbee kumaatamaan kan lakkaa'amudha jechuudha. Ammas waan dhaabbatu fakkaatu gara fuulduraattis jechuudha. Kanaaf rakkoon jiru ammas sababummaa waraana adda bilisummaa Oromoo haa ta'u malee namoonni nagaan qe'ee isaaniif qabeenya isaanirra jiraachaa akka hin jirree fi namoonni nagaan immoo kun akkasuma akka dibaafamanii ajjeefamaa akka jiran argamaati jira. Kun dubbachuun isaallee kan nama saalfachiisudha jechuudha. Garuu kana xiyyeeffatee kana hojjetanii warreen Oromoo jibban keessumaa immoo sabaan garbiraa warran ta'aniitu gadi baasee dargaggoota ajjeesa malee namni Oromoo fi haadha Oromoo irraa dhalatee fi abbaan Oromoo irraa dhalcha alate kuni akkasitti cakkanee manaa gadi baasee dargaggoota bakkeewwan garaagaraatti ajjeesu kuni Oromoodha naman jechisiisu. Kanaaf Wallagga keessa qofaa osoo hin taane akkasumas immoo Harargee keessatti akkasumas Arsii keessatti akkasumas Shawaa giddu gala kana keessatti bakkeewwan garaagaraatti lubbuun namoota hedduu utuu darbaa jira jechuudha. Kanaaf dubbachuun isaallee nama qaanessa. Hundumaafuu biyya keenyaaf nagaa hawwina. Qabxii gosoota nuti yookaan immoo gungummii gosa sadaffaatti yeroo darbu hiriirri guyyaa har'aa Tigraay keessatti haalota garaagaraaf dhaadannoo garaagaraatiin guyyaa har'aa gaggeeffameeti jire jechuudha. Egaa hiriirri kun keessumaa marii Viiktooriyaa hojiitti akka hin hiikamnellee guyyaa har'aa hiriira isaanii kana keessa yookaan dhaadannoo isaanii keessatti argameeti jira. Akkasumas uummanni Tigraay waggoota 2 dura keessumaa mootummaa federaalaa wajjiraan waraanni achi keessatti gaggeeffamaa turuun ni yaadatama. Kanaaf uummanni qe'eesaaf qabeenya isaarraa buqqa'ee hammatti qe'eetti akka hin deebineef akkasumas immoo lafti Tigraay naannoo Amaaraatiin yookaan mootummaa Amaaraatiin fudhatame ammas uummata Tigraayiif akka hin deebinee fi guutummaa guutuutti uummanni Tigraay beela guddaa keessa akka jiruu fi ammas immoo Tigraay keessatti lolli adeemaa jiru kun nurraa dhaabachuu qaba kan jedhullee Tigraay keessatti dhaadannoo garaagaraatiin har'a gaggeeffameeti jira jechuudha. Kanaaf kana keessatti keessumaa wal dhabdeen keessumaa yeroo ammaa kana immoo gara gama Bogeetaachoo Raddaa fi akkasumas Dr. Gabrtsoon Gabra Mikaa'el gidduutti illee gaggeeffamaa akka jiruu fi keessumaa xiyyeeffatamee immoo gama Dr. Gabrtsoon Gabra Mikaa'eliitiin erga boordii filannoo biyyaalessaa keessaa gareen abuunta haqamee booddee immoo uummanni Tigraay yaaddoo guddaa keessa akka jiruu fi lolli illee gara fuulduraatti jiraachuusaa kan nama shakkisiisu kan jedhuuf hiriira bahaniiti jiru jechuudha guyyaa har'aa. Kanaaf wal dhabdeen kun ammas Tigraay keessatti hammaachuun kun akkuma Oromiyaa keessatti bakkeewwan garaagaraatti lubbuun namootaa darbu akkas waan darbu fakkaachuu waan hafu miti. Kanaaf rakkoo guddaan ammas Tigraay keessatti mudachuuf akka jiruu fi keessumaa immoo xiyyeeffatanii warreen aangoo fayyadamanii garee Dr. Gabrtsoon Gabra Mikaa'eliitiin uummata irratti dhiibbaa geessisaa akka jiran argamaa turuun ni yaadatama yeroo dheeraa fi ammas kana hunda sodaatanii uummanni guyyaa har'aa hiriira baheeti jira jechuudha. Kanarratti gareen Dr. Gabrtsoon Gabra Mikaa'el yookaan gareen abuuntaa kun immoo shiraa obbo Geetaachoo Raddaafaatiin yookaan mootummaa federaalaatiin qindaa'edha malee rakkoo hin qabu uummanni keenya kan jedhu deebii har'aa dubbataniiti jiru jechuudha. Isaan irratti kanarratti jechuudha hiriira guyyaa har'aa irratti jechuudha jarri kun kan isaan dubbatanii. Kanaaf rakkoon ammas gama walgaareeffannaan kun obbo Geetaachoo Raddaa fi garee Gabrtsoon Gabra Mikaa'el gidduutti gaggeeffamaa jiru uummata Tigraay rakkoo hamaa keessa galchuunsaa waan hafuun fakkaatu jedhamaati jira. Keessumaa yeroo darbe guyyoota muraasa dura birgeedii 4 ol keessumaa Afaar keessatti gareen obbo Geetaachoo Raddaa fa'aa leenjii fudhachaa jiraachuun ni yaadatama yeroo ammaa jechuudha. Kanarratti immoo warreen Dr. Gabrtsoon Gabra Mikaa'eliin durfamu immoo gareen obbo Geetaachoo Raddaa fa'aa akka isaan waraanaman yookaan immoo dhukaasni akka irratti banamuuf illee ajaja dabarsanii turuun ni yaadatama Gabrtsoon Gabra Mikaa'el jechuudha. Kanaaf uummanni Tigraay immoo waggoota muraasa dura lola keessa ture ammas lolatti galuu akka hin barbaanne hiriira isaanii guyyaa har'aa keessatti dubbatatanii jiru kan dhaadataniiti jiru jechuudha. Kanaaf ammas Tigraay
keessatti wal dhabdeen kun yookaan immoo diraamaan Tigraay keessatti hojjetamaa jiru kuni kan waggoota 27 olirraa ammas waggoota 7 asitti ergamuu ministeera Itoophiyaa aangoo qabates gaggeeffamaa akka jiru argamaati jira jechuudha. Kanaaf siyaasni keessumaa paartiilee garaagaraa kan Oromoo kan Amaaraas haa ta'u keessumaa xiyyeeffatamee paartiilee Oromoo irratti hidhaa fi ajjeechaan akkasumas immoo seera cabsiisaatiin itti hidhanii bakkeewwan garaagaraatti hidhanii turuun ni yaadatamu. Keessumaa warreen waraana adda bilisummaa Oromoo deeggara yookaan immoo warri abaa'oo karaa nagaas yoo ta'e hidhaa keessa bakkeewwan garaagaraatti jiraachuun ni yaadatama yeroo ammaa. Kanaaf kan paartii Oromoo irratti hojjetu paartiilee kan Tigraay irratti hojjechuu maaliif dadhabame kan jedhu sigaa uummata bakkeewwan garaagaraa gidduu akkasumas namoota siyaasaa wajjirraan kan dubbatamaa jiru argamaati jira. Kanaaf kan Tigraay keessatti siyaasa akkasii yookaan uummata burjaajessaa jiran kun seeratti dhiyaachuu maaf dadhaban. Paartiin garaagaraa akkasumas waajjira cufuu akkasumas immoo qabanii ajjeesuun kun bakkeewwan garaagaraatti gaggeeffamaa yeroo jiru kana keessatti kan Tigraay seeratti dhiyaachuu qabanii hidhuu miti seeratti dhiyeessanii akkamitti qorachuun dadhabame kan jedhu gaaffii guddaadha. Kanaaf gareen dabarsuun gabrummaa yoo barbaadan Finfinnee dhufuu yoo barbaadan Tigraay keessatti uummata akka barbaadan godhu jechuudha. Kanaaf rakkinni achi keessatti gaggeeffamuuf jiru kun uummata Tigraay balaa hamaa keessa gashuuf akka jiru argamaati jira jechuudha. Kanaaf keessumaa yeroo darbeerraa kaasee warreen waraana ta'anillee warreen giddu galaati namoonni 700 wayii galan sun 1700 wayii warreen galan sun yeroo ammaa leenjii erga fudhatanii booddee bakkeewwan garaagaraatti saamichaaf akkasumas immoo warreen leenjii fudhatanii booddee bakkeewwan garaagaraatti rakkina guddaa argaa akka jiraniif akkasumas immoo hidhaa guddaa keessa akka jiranillee argamaati jira jechuudha. Kun warreen karaa nagaa keessumaa waraana adda bilisummaa Oromoo dhamee warreen galan keessaadha jechuudha. Dararaa guddaa argaa akka jiranii fi warri kaanillee rakkina guddaaf dararaa argaa akka jiran argamaati jira. Kun hundummoo afaan isaaniif akkasumas qondaaltota siyaasaa akkasumas immoo namoota siyaasa kan hordofanii sababeeffateedha jechuudha. Kan kun dubbatame isaanis dubbatachaati jiru jechuudha. Rakkoo amaaf dararaa guddaa argaa akka jiranii jechuudha warreen karaa nagaa galan suni. Kanaaf ammas Tigraay keessatti wanti taa'amaa jiru kun diraamaa dhumuu hin dandeenye keessumaa immoo gamoo ministeera Itoophiyaatiinis akka isaan sobaa jiranii fi attaalalaa jiranillee argamaati jira. Kun hundummoo uummata Tigraay yaaddoo guddaa argamsiisa akka jiru argamaati jira jechuudha. Dhumarratti gara waraana addunyaatti yeroo dabarru keessumaa Israa'elii fi Iraan lola guddaa gaggeessaa akka jiranii fi biyyoota garaagaraa dabalachuuf akka jiranillee argamaati jira jechuudha. Keessumaa guyyaa 8ffaarra gahameeti jiru jechuudha. Lolli Israa'elii fi Iraan kuni keessumaa misaa'ilota garaagaraa akkasumas immoo lubbuun namoota danuu darbeeti jira jechuudha. Achi keessatti Itoophiyaa keessatti siyaasa garaagaraatu jira akkasumas immoo mootummaan mirga namoota hundaa yookaan mirga sabaaf sablammoota eegaa hin jiru jedhameeti lolli bakkeewwan garaagaraatti gaggeeffamaa jira. Kan Israa'el kun quufa akka ta'ee fi kan Iraan kun gidduu isaaniitti wal dhabdeen daangaa isaaniitti tokko otoo hin taane quufuma guddina waltuma akka jiran argamaati jira jechuudha. Kanaaf maalumaafuu lubbuun namoota hedduu darbaa akka jiruu fi uummanni isaanii immoo jaalala akkasumas immoo nageenya akka bu'uufillee yeroo isaan hiriira bahaa jiran argamaati jira jechuudha. Gama kanaan keessumaa gama Israa'el immoo pirezidaantiin amma yeroo ammaa US bushaa jiru kun Doonaald Tiraamp kun gara Israa'el golee yeroo inni dhaadachaa jirullee argamaati jira. Kanarratti biyyoonni akka Eeshiyaa akkasumas immoo Kooriyaa Kaabaallee dabalatee dhaadannoo garaagaraa gara Iraan goranii rakkoo guddaa la wargeessisuuf akka jiruu fi waraanni addunyaa guddaatti banamuuf akka jiru argamaati jira dhaadannoo sana keessatti jechuudha. Kanaaf waraanni gama addunyaatti yookaan gama Israa'elii fi Iraan dabalate biyyoota warra kaan dabalataa fi hin dabalatu kan jedhu yeroon kan deebisu ta'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa qophiin gungummii koo guyyaarraa kanan gammaatti daawwataa ture. Qophii kana qopheessuun si waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Qophii gungummii biraa kan qoritti deebitu immoo qophiilee Horn Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.